في عالمنا نقول أي especially أنتي Umara kau kamu? ya Bala ke dok nagaru meshan tira ko. dokter Billa ani ta cina murame dokter ka ani aja sallaja ke ture debe thank you so hospital dom dume. queen galatu Aur ki tumura meshan debe senon. dokter kamni cidaan ku sadida ya cidaan sadi namni ka bujra nama bayar kira nisi cidaan sadi namni ka wargera wante cidaan sadi yuka bata rakko kabu garu ultrasound dan kani dalam kabu cidaan suni masih damo cidaan really da masih yookiin immoo tumar kan jennu jira yookiin immoo kalladdoo ta'uu danda'a waan ta'eef altiraasaawundii ilaalamee erga konfirmi ta'eeti rakkoon qabu jedhaan namoonni cidhaan sadii qabanis jiru kan cidhaan tokko qabanis jiru waan ta'eef homaa rakkoon hin jiru jechuu barbaade. Garuu altiraasaawundii kaatee ilaalamuu qabda obboleessa kee. Lamaan baay'ata gara. Ral sadi. Yaa jiree keessa baay'ee argiran. Toko yo ramura no marako. Yes. Ay muruun barbaachisu yeroo yerootti ilaalamuudha. Jalqabarratti garuu dursa altiraasaawundiidhaan kaamee altiraasaawundii ilaalamuu qaba riil konfirmii ta'uu qaba. Malee dhiibbaa irraan gahuun qabu. Kanaaf nama akka nama baay'ee jiraachuu barbaade kan sadii qaban jiru. Kan tokko qabanis jiru. Iraan toko itu. Toko yoo dhiibbaa sarjarii komplikeeshinii fiduu danda'aadha malee rakkoon qabuunis. Doktor Meeshaan kiyyaa qoy. Dhufee? Dhuftees. Ashi. Okay. Asirraa qo'ee miseejii wayiin deebisa. Doktor uumamaaniin jedhangi dhanna qabadhee dhaladhe. Yaa uumamaanii namoonni dhanna isaanii qabatanii dhalatan jiru dhiironni jiru. Daa'ima mucaa fira kiyyaa tokko argeera. Uumamumaanii qaamni isaa dhanna qabatee dhalate. Dhanna qabatee dhalate. Kana jechuun irraa ba'ee pirippusiinsaa irraa ba'ee uumamaan kan dhalatan jiru. Kuni appoostii jedhama. Gama fayyaa jira appoostii jedhama. Keeziin akkasii jira. Yeroo baay'ee daa'imni tokko garaadhaa keessatti dhagna qabatee dhalachuu danda'a. Kanaaf rakkoon qabu garuu ilaalamu mana yaala deemee daa'imni yoo jiraate ilaalamee yoo sirriitti muranne ta'e sirreessuun hin danda'amu. Kanaaf rakkoon qabachuu barbaade. Seena maal taate qoy? What is Mahmud? Queen Galatoomii dafee kittaanamee jechuudha. Na qabatee jechuudha. Uumamaan namni kittaanamee dhalatu jira. Kittaanamee ijoolleen dhiiraa kittaanamanii dhalatu jiru. Warri na dhukkubattan weebsaayitii drnafiyaa.com kan jiru. drnafiyaa.com jedhaati googilii irraa galtanii argachuu dandeessu. Achirraa gaafachuu dandeessu. Maa hojii sana? Maal gootaa darbe? Maal itti bir? Yeroo akkas hin taphataaf gootaniif kan namni akka galii fi kanaaf guddisuun ni danda'ama. Guys wanta kanaan dura YouTube irrattis dubbadhee ture, Facebook irrattis barsiisaan ture. Yeroo baay'ee biyya keenya keessatti keessumaa dargaggoonni baay'een kan nu gaafatanii wanti dibatamu tokko jira normaalii naachuraalii isaan qaama saalaa guddisa jedhanii qoricha yookiin immoo dibatatti dibuudhaan hin guddata kan jedhu soba. Garaagarummaan meeshaa guddaaf xiqqaa maali doktor? Namni kamii dhiirri kamiyyuu qaamni saalaa isaa wal fakkaataa miti garaagara saayizii isaa qallaan jira, fuddaan jira, gabaabaan jira. Saayizii limitir ta'e keessaati ba'ee jennaan namoonni baay'een isarratti kan isaan ilaalamuu qabanii
Karaachi guddaaf xiqqaan yeroo baay'ee namoonni baay'een kan si dhibu parsantii 80 olii dhiironni qaamni saalaa kiyya xiqqaadha jedhanii yaadanii dhiironni qaamni saalaa kiyya xiqqaadha jedhanii yaadanii dubartoota yommuu gaafattu dubartoonni lakki nu gammachiisa seksii irratti akka itti gammadan dubbatu. Yeroo baay'ee poornii fa'aa laalu dhiironni keenya baay'ee poornoogiraafii fa'aa laalu kan gwaaddanyaa isaanii kan hiriyaa isaanii laranii kan isaa guddaa yoo ta'e kan kun xiqqaate jedhu kanaan kompeer waan godhaniif malee inni guddaan saayizii miti jechuu barbaadeen haala kanaan bara. Jarmanitti teen kee jedhanii keessaan nuqunnami warri barbaadan qunnamuu dandeessu rakkoon jiru. Isin guddisuu hin dandeettanii Turkii erguu malee. Hin dandeenya. Sarjariidhaan wanti injektii ta'u jira. Namoonni barbaadan yoo jiraatan nutti erguu dandeessa. Dhageettaa namoonni guddifachuu barbaadan Dooktor Naafiyaan hin dhaqa. Ganama kaatanii of hin harkisinaati. Qoy gaaffiin qaba. Waan si gaafadha. Yeroo baay'ee jechuun waan si gaafadha. Ispeeshaalii akka aadaa naannoo tokkotti beekama. Ganama daa'imman yeroo dhalattu qaama saalaa isaa dhalaadhaan sukkuumu jedhama. Baadiyyaatti ispeeshaalii baadiyyaa keessatti. Gara naannoo Arsiitti koomaniidha jechuudha gaheen ture kana. Dhuguma dhalaadhaan sukkuumamaa daa'imman. Beekwaan. No, dhugaa dhageen ture bakka biraattis naannoo biraattis ganama dhalaadhaan sukkuumu daa'imman xixiqqoo gaafa dhalattu jedhu. Ani tarattarratti akkuma tarattaraatiitti dhagayamaa ijaan hin agarre waan beeku quban qabu xiqqeennan biyyaa bayyaa ta'e. Soba yaa sobadha namni sirriidha jedhu jira namni dhugaadha jedhu jira eeyyee kan jedhu jira. Guys, afur gifti afur. Akka saayintii garuu kamtu wayyaa. Yaa bakka du'a sirriidha jechuudha. Daa'imman yeroo baay'ee Kadhaadha moo xiqqaa wayyaaf dubartiidha. Yaa okay. Dooktori. Wayii. Amma shamarran baay'een gabaabaa furdaa filatti. Maaliif dheerallee yoo ta'e cinqa waan ta'eef kan qilleensan seensifne gabaabaa furdaa tadda namu filatti. Shamarran gizee akkanumatti haasofsiiftee miira jiraa laatu beekta. Garuu akka nama baratee tokkotti kam wayyaaf saayintiin kam wayyaaf jara jara. Amma filannoon shamarranii ka dheeraa ta'e keessa ol ta'ee cinqine ka qal'aa ta'e keessa loloone gabaabaa furdaa qilleensanii illee filattame irra hedduu shamarran jechuudha. Akka saayinsiitti kam wayyaaf. Kana saayinsiin kana hin jedhu garuu seksiin keessuma seensisuu qofa miti. Seksiin yaadarraa jalqaba, ilaaluurraa jalqaba, qaqqabuurraa jalqaba, xiqqurraa jalqaba. Malee normaali inni guddaan gammachiisuu danda'udha. Dubartii gammachiisuu danda'udha malee saayizii miti si galee normaalii akkataatti gammachiisu dubartiin akkamitti akka isheen gammaddu malee saayiziin baay'ee xiqqaa ta'ennaani xiqqoo like enjoy gochuu dhiisuu danda'u garuu saayizii amma kanaatu barbaachisa saayizii amma kanaaf barbaachisa kan jedhu hin jiru. No akkuma caammaa kana godhatanii ilaalanii yaabbisanii barbaadanii kan itti ta'u. Averejin isaa garuu averejin isaa seentimeetira 13.2 dheerinni isaa kan average addunyaarra yoo ilaalame 13 jechuun amma kuni almost 13 jechuun amma kana jechuudha bakka amma kana. Okay. So rakkanne safuu miti kun guys namoonni gaafata baay'ee namoota baay'ee keessan nu gaafata. Warra kaafatee safuu jechaa dhiisi jira dhiisi Dooktor miira keessa galanii bira jiraatanii ofitti qabu rakkoo waan ta'eef safuu. Hin beektooti amala warra koomentii. Addunyaarra tokkoffaan kan eenyu akka ta'e beektaa? Addunyaarra. Seksii barbaadu? Saayiziidhaan. Hin beeku. Naayijeriyaadha? Kan isaanii maaliif jette?
Yeroo baay'ee gurguddaadhaaf jedhee dhiiralleen agarree beerri isaanii kun hedduu gurguddatu. Yaa Suudaanii jedhaa jira kunoo shamarran Suudaanii qammasee argan jalatti. sagal qofa sagal osoo hin taane kan ilaalamu ka'eeti qaamni saalaa meejara kan ta'u jalaa jalqabee hanga fiixeessatti ka'ee erga ka'ee booda kan meejara godhamu malee yeroo baay'ee namoonni ciisee yeroo ciisutti osoo hin taane yeroo kootti. Yeroo ka'e mattaramuu qabaa? Maa bakka inni rafuutti yoo dhaqanii mattaramu? Amma gaaffii kun salphaatti fakkaata miti. Namni of ajjeesuudhaaf kee jira baay'ee kana mucaan tokko yeroo darbe torban darbe keessa kan naquunname waggaan kun 26 ilaalee kompeer godhee kan nama biraatiin kan kootti qaadhaadha manaa kun gammachuu yoo fuudhee gammachiisuu hin danda'u jedhee of ajjeesuuf nama yaada jira baay'ee. Waan salphaa miti dhugaan isin jedha baay'ee dhiironni ijoolleen baay'een kan traumatize ta'an baay'een isaanii jiru. Ispeeshaalii kan hiriyaa isaanii ilaalanii fiilmii ilaalanii dabalataan immoo bakka kan xiqqaadha kan koo natti gammaduu dhiisuu dandeessi jedhee kan baay'ee of ceephoo dhiirummaa isaatti illee kan of ceephoo namoonni baay'een isaanii jiru. Sadarkaa akkasii kana keessa jiru waan ta'eef kan isin immoo gaaffii keessaan na gaafatamu keessaa parsantiin hedduun amma yeroo ilaalte feesbuuk irratti Dr. Brook naa jedhanii guyyaa tokko gaawonii natti uwwisanii qaama saalaan guddifnaa mana goona jedhanii maxxansu beektaa. Dhugaadha jedhanii baay'een isaanii birrii 3,000 birrii 4,000 bitu beektaa. Kun dogoggora nan barreeffama dheeraa tokko barreessaa jira viidiyoo hojjechaa jira dhimma kanarratti. Maaliif dhiironni baay'een namoonni baay'een gaaffii isaan gaafatan waan ta'eef namooti baay'een akkasitti gowwoomfamaa jiru waan ta'eef isinii galee. Kanaaf namoota kan immoo hubachiisuu waan qabnuuf fi kanaaf hin dubbadde. Dhuga isin nu jiraadha doktore. Dhuguma isaaniiti maa kan barbaadan jiru hunduu barachuu hin qaba. Hundi isaaniiyyuu akkasuma amma mana keessatti gizeen kophaa ta'an gaaffii ta'a shamara illee. Gizeen immoo nama barsiisu carraa argatan safuu jira. Hundi tokkoomi dhugaadha. Inni kun hin barbaadu ta'a. Inni kun ka furmaata dhabee rakkatu jira. Yuutuubii koo dhaqilaal. Yuutuubii koo irraa viyuu guddaa kan qabu sadha baay'ee. Qaama saalaa dhiyaatanii yaalii baqaqsanii yaaluudhaan hin yaalamu. Ergusin erguu dandeenya namoonni guddifachuu barbaada furdifachuu barbaada namoonni jedhan jira. Mataa isaan jabeeffachuu barbaada mataa isaan furdisuu barbaada jennaan erguu dandeenya yaaliin isaa jira. Turkiitti namoota hedduu ergaa jira waan ta'eef si galee. So namoonni baay'een keessan gaaffii kana deddeebiidha waan na gaafachaa jirtaniif kana kaasee I'm really sorry malee dhimma kana haasa'u miti. Dooktar shamarran tokko wal qunnamtii saalaa hin feetu fala qabaa. Barreesseen ture dheengadda yeroo darbees dubbachaan ture. Torban kana keessas keessiin qunname keessaa tokko kana. Kilinikatti keessiin qunname keessaa. Kan fedhii hin qabne ciraama isaa fedhii hin qabne kan sodaatan amma dhiirri yommuu bira gahu kanumti sodaatan jiru. Kan immoo sababa irraa kan ka'edha dubartiin kuni kan isheen fedhii dhabde maaliif? Amma yeroo baay'ee maal isinitti fakkaate kanaan duras dubbadhaan tureni wanti kuni amma namoonni dhufan kuni gaa'ela keessa jiru gaa'ela keessa ji'a 3 ji'a 4 ji'a 5 turaniiru garuu hin sodaatti fedhii hin qabdu dubartiin tokko fedhii hin qabdu kana abbaan manaa fi mana addunyaa kanarraa waan isaan gammachiisu keessaa tokko nyaata dhugee osoo hin taane wal qunnamtii saalaa yookiin seeksiidha ni galee wal gammachiisuu qabu waan ta'eef kanaaf dubartiin tokko maaliif fedhii dhabdi fedhii maaliif itti hir'ata maaliif fedhii dhabdi sababoota garaagaraa kan kee kan isheen fedhii dhabdu guys dubartiin tokko kan isheen fedhii dhabdu sababa garaagaraa kan kee sababni isheen fedhii dhabdu keessaa tokko childhood trauma fakkeenyaaf amma psychological trauma irra geera yoo ta'e fakkeenyaaf amma abbaan ishee haadha ishee baay'ee rakkisaa ture gudeedaa ture yoo ta'e gudeedoo sun taanaa jira miti abbiis godhaa ture yoo ta'e waan kana dhagaa yoo guddatte immeejiin kun immeejii isheen dhiiraaf qabdu fakkeenyaaf amma abbaan baay'ee gara abbaan badaan tokko jira immeejii isheen galatoomii sooretti immeejii isheen dhiiraaf qabdu dubartiin tokko jijjiiramuu danda'a. Lammaffaan immoo dubartiin tokko fedhii ishee malee yoo gudeedamteetti ijoollummaatti ta'uu danda'a yookiin immoo yeroo takka maatiin dubartiin tokko utuu isheen fedhii ishee malee utuu hin jaallatin amma akka aadaa duriitti maal ture dubartiin tokko dhiira utuu hin jaallatin maatiin yeroo isaatti kennan jiru. Kana jechuun haatiif abbaan yookiin immoo haatiif abbaan dhiira sana hin beektu nama sana hin beektu garuu fedhii ishee malee deemte.
Sinitti beera. Seksii jechuun wal keessa seenuu miti. Duwwaa miti. Penetration አይደለም. Penetration ብቻ አይደለም. Yaadarraa jalqaba. Nama sana jaallachuu qabdu. Yeroo nama sana waa'ee nama sana yaaddu, yeroo nama sana argitu hormooniiwwan sunniin hormooniiwwan gadhiifaman sun baay'ee ishee kakaasu.